Isaan keessaa namni as hin beekne jiru ustaas ibsa
jecha biyya duwwaa irraa dhufee gidduutti argama haala kennaa. Hangana jedhee namoota tokko tokko waan fiduu danda'u namoota hedduutu gidduutti argama. Koominitii garaagaraatirra aboosha garaagaraatirra akkasumas artistoota keessaa illee artist Alii Isaa kan dhufee jiru jalqaba irratti seenee jira. Artist Alii Isaa kan dhufee jiru jenna. Kana qofaa miti. Kabajamtoota keessummoota keenya, kabajamtoota artistoota Oromoodhaa, kabajamtoota manguddoowwan Oromoo, kabajamtoota gaazexeessitoota gaazexeessitoota Oromoodhaa. Biyyarraa dhufnee kan gidduutti argamtu artist Aliimaa jirti. Artist Aliimaa lafa filee kennaa jirra. Kan biraattis dizaayineroonni biyyarraa dhufan jiru kan isin maqaa isaanii dhaga'e immoo toora feesbuukaa gubbaatti beektan dizaayinar. Tuntiyaa. Tuntiyaa. Egaa magaalaa Oromiyaa keessatti ijoolleen Oromoodhaa boonsee aadaa isiitiin faayattee mataan qabattee akka deemtuuf shoora guddaa taphataa kan jirtu Tuntiyaa Dizaayin Haamlee. Akkasumallee lafa kana keessatti aadaa keenyaan bareednee uffata akka feene akkaataa barbaadetti ta'uun hojjennu damee kolleekshin gidduu keenyatti argamti Haamlee. Ijoolleen amma kallattii dhumaan gara sagantaa keenyaatti dabarraa hammana eegatanii namoonni taliitiin maqaa keessan dhaganne dooffachaa dhiifamaa guyyaa irraa hedduu gammadee jirra. Miira gammachuu keessa seennee maqaa keessan profeeshinii keessanii alatti yoo dhoofnee jiraanne dooffachaa isin jechaa guyyaan har'aa guyyaa taliitii hedduun keenya ittiin bohaarudhaaf eegnu waan ta'eef sagantaa keenya kallattii dhumaan eegaluu deemna. Amma manguddoota sagantaa keenya eebbaan gobanan gara waltajjiitti nu akka nuuf affeeraman kabajaan isin gaafata. Manguddoota yookaan sheekoliin Abdurrahmaan Amaanoo. Keessummoota sagantaa keenya eebbaan gobanan affeeraman.
kabajamtoota hawaasa keenyaa inshaallah bara du'aayitti deebina. Nama nuti jaalatu, nama inni illee nu jaalatu, saboora keenya abbaa keenya, abbaa biyyaa, abbaa barnootaa, abbaa keenya nu keessatti argamu, haajaan waajjira nu keessatti argamu. Maashaallah duraan dursee warra guyyaa kana guyyaan kun akka midhaaguuf tolche guyyaa kana bareechuu dandeessan rabbi isin haa bareechu. Allahumma amiin. Rabbi isin haa bareechu. Rabbi isin haa tolchu. Baay'ee bareedu maashaallah. Kan maali?